Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Shabaar qabuun warroonni amantii biroos kutaa fi amantiin odoo isiniin godina kam nagaa jirtu isiniin jedha obboleeyyiin kiyya nagaa alhamdulillah nageenyi badhaadhaa isiniin jecha har'a kaamee maal qabattee dhuftee hojjettan viidiyoo yeroo darbe isin hojjedhe irratti koomentii na ajaa'ibsiisee fi koomentii akkaan natti tole jechuudha. Buleetti keenya tokkotu maal jedhee yeroo darbe viidiyoo osoo isiin hin beekin mijattii waggaa 7 mana isii hojjettee waggaa 7 bira hojjettee qaallitiin waggaa 7 isiin bira hojjette osoo isiin hin beekin osoo isii yuunifoormii uffattee uffata hojii isiin uffata tokkostuu tikeetti onlaayinii irraa murtee fi osoo isiin hin beekin gara eerpoortii geggeessite jechuudha. Osoo uffata iyyuu jijjiiradhu hin jedhin jechuudha. Sarratti maal jetti na barsiisee obboleettiin keenya tokko viidiyoo san jalatti koomentii isii jechuudha. Anaayyuu hadha Itoophiyaa nagalchuuf tikeettii onlaayinii murtee eerpoortii naggeessitee jennaan achitti jalaa miliqee hojii alaa galee waanin Itoophiyaa seen itti fakkaatee jettee hin kolfite bagatti cabsite siin jedha. Gosh goobaziitii. Na isaan jechuudha. Yookaan yoo ofii isaaniitii isin hin barbaadin yookaan isin manni sun isinitti hin tolle haalli mana san keessa jiru isinitti hin tolle isin jijjiirachuuf fedha qabaachuu keessan garuu hojjechuuf fedha qabdan garuu haalli mana san keessa jiru akka isinitti hin tolin yoo beekan haalli isaanii akka isinitti hin tolin yoo beekan akka isin jijjiirachuu mirga qabdan waan beekaniif osoo isin hin beekin isin geggeessan jechuudha. Osoo isinitti himin osoo isin hin mari'achiisin hojjechuu barbaadda moo galuu barbaadda jedhanii odoo isin hin geggeessin akka isin taa'uun barbaanne haalli isaanii jibbisiisaa ta'uu isaa yoo isin beeytan mana san keessa hojjechuu isin hin barbaanne kontiraatatti mateessan fixattanii akka bakka biraa jijjiirachuu fedha qabda yoo beekan osoo isin hin beekin isin galchite jechuudha tokko badduun jechuudha. Maaliif dirqamaan isin galchuun mirga hin qabdu jarri. Kontiraata isii waggaa 2 eege fixxanii mana san jijjiirachuu mirga qabdan mirga guutuu qabdan. Maaliif seeruu hin gargaara jechuudha. Seeruu nu gargaara jechuudha. Mana san keessa kontiraata isaanii yoo waggaa 2 yoo fixanneetiin hin jedhu akka barbaanne bakka barbaanne ofii kenna ayidii mataa kennaa hojjetanne birrii qabaanne barbaannu mana jijjiiranne hojjenne seeruu hin gargaara jechuudha. Seerri nu gargaara jechuudha. Isin galee maaliif isin sun dirqamaan geggeessuu gara biyyaa odoo ati fedha qabdu dirqamaan si geggeessuu mirga hin qabdu. Seeruu isii gaafachiisaa jechuudha. Nama seetanii maaliif ijoollee baay'ee dhamma akkasitti jalaa miliqan jechuudha. Namnummaan an beekuyyuu jechuudha. Isin achi geessitee gaafa isin keessa geessitee biraa buute tokko ofii isaaniitii yoo achiin hin gahu dileevarii warri qabu shofertoota warri qaban isaaniin erganiin balbaluun buusee biraa deebi'a ijoollee meeqatu akkasitti miliqee jechuudha. Isin galee odoo isiinuu dirqamaanu haga keessaatu haga bakka fattashaallee haga bakka kunoo kiiloo shaanxaa mazzaniillee haga chillee odoo si wajjin deemte haga keessa bakka keessa seentullee odoo si wajjin deemte haga si wajjin deemu yoo beekte ta'e ijoolleen dirqamaan isin galchuu fi karoora qabdu qaallitti teessan. Isin galee achuma yoo isin geessitoo isin biraa deebi'u diddaa isin keessa seentanii haga keessa dhuma seentanii isin duuba yoo deemteetiin hin jette haga bakka yoo seentan gad deebi'uu hin dandeenye san haga achi yoo isin wajjin ka deemtu ta'e oduma achi hin gahin itti iyyuu dandeettan. Oduma achi hin gahin itti iyyuu dandeettan. Walla poolisii achi keessa jiran isin gargaaran. Jara seerri hin gaafachiisaa jechuudha jara. Dirqamaan geggeessuu hin dandeettu. Dirqamaan hojjetu takka yoo ofiin barbaanne yoo isin kontiraata ofii fixattee gara biraa hojjechuu barbaadde odoo isin hojii barbaaddu geggeessuu mirga hin qabdu jechuudha. Ana baga jalaa malee hiixee bagatti cabsite siin jedha obboleettii tiyya. Maaliif isin akka ati bakka biraas hin hojjanne akka ati jijjiirattee bakka biraas hin hojjanne erga mana isin hojjetini isaan qaxxitaa gara biyyaatti darbuu barbaadan keessaa jechuudha.
mana kan hin jijjiiradhaa. Ani gara moo fixeetiin hin hin taa'uu hin jijjiiradhaa. Maal jettanii lafa jala hin dubbatinaa hin himinaa jiratti. Lafa jala hin dubbatinaa. Hin dabalattamoo hin teettamoo jedhanii si gaafatan isaan zadeedha. Yeroo isaan si gaafatan san hin beekamu. Hin beekamu gaafa xumuriin ilaalame hin dabaladha yookaan deema hin beekamu bakka akkas godha ararraa isaatii hambisaa jechuudha. Isin galee yookaan dalagachuu iyyuu fedha qabdanii yookaan galuu iyyuu fedha qabdanii yookaan bakka biraatu dalagachuu fedha qabdanii kanaaf mistira keessan haga kontiraat keessan fixattanitti ittiin himinaa jechuudha. Dho'isaa hin beekamu jedhaan oduu isaanuu nu biratti dabaladhu siin jedhani nu biratti dabaladhu isaanuu siin jedhani lafa jalaa iyyuu kasi himanii hin beekamu yookaan hin deemaa yookaan hin dabaladha jedhaani isin. Ishii hin dabaladha dabalachuu barbaada'anii hin jedhin haani. Gaafa sanillee isinirra of jejji isinirra boonti jechuudha. Buleetii teeyyaa tana koominti isii baay'ee natti tole. Baay'ee na jabsiifadhe. Ijoolleen tokko hin sodaatanii kanaa gochuu hin danda'anii. Maaliif waan keessa hin beekneef yookaan na qabuu danda'anii poolisiin na qabuu danda'a waan akkasii. Achitti biifti odooti fedha qabdu dalagachuu fedha qabdu seerri ka gaafatu si odoon taane isiidha jechuudha ka adabamuu qabu. Akkasii koomintiin isa lammaffaa immoo waa'ee viidiyoo mucattii madaamtittiin isii cunqursiteetiin waggaa 1 fi ji'a 3 kana oduu bilbila isii hin kenniniif oduu bilbila hin qabaatin mucattiin tun maatii isiin dubbisin dararaa jirtuudha. Viidiyoo sana irratti koomintii kan naa barreessite obboleettiin tiyyaa dhugaa jettee bareedduu koo garuu kan si ajaa'ibu ani ergan dhufee waggaa 1 ta'eera garuu bilbila naa bituu diddee gaafan biyyatti na dawwali jedheen ati hojiidhaaf dhufte moo har'as borus Itoophiyaatti dawwaluu dhuftee naan jetti kuniyyuu aybaadii intala isiiti kan koomentiin barreessaa jiru kun jechuu isiiti jettee karaa nyaataa dhugaatii rakkoo hin qabu nyaataaf dhugaatii irratti rakkoo hin qabu garuu biyyattis naan dawwaltu ji'atti al tokko yookaan 2 qofaadha hedduu tokko natti ulfaatee dhugaamee akkamitti godhuu jechuu barbaaddeeti obboleettii tiyyaa. Ati waggaa 1 kana akkuma taateeyyuu cinqamteeyyuu xumurtee jirta. Waggaa takkatti tanas akkuma taate ta'iiti xumuradhu siin jedha. Maaliif bilbila garuu si dhorgachuu mirga hin qabdu isiin akka seeraatitti jechuudha. Nuti maaliif ijoolleen tokko himachuufis warri biirootis waan nu gargaarreef isaaniyyuu ijoollee keenya miidhaa jiru isaanitti himachuuf isaan furmaata hin laataniif ijoollee. Fakkeenyaaf qaallitiin tokko kan madaamiin tokko bilbila dhorgachuu bilbila qarshii keetiin bitattee ittiin dawwalachuu si dhorguu mirga hin qabdu. Garuu waa'ee faamilisii si dhorgachuu mirga qabdi. Isin galee amma egaa ka isiin qarshii isiitiin si bituu mirga hin qabdu habibtii tiyyaa qarshii kee itti kennadhuuti qarshii keetiin naabiti jedhiin. Yoo isin si didde saniinis ati bakka akkuma taate taa'ee waggaa takkatti tan xumuradhuuti ima obsii akkasumattuu damooza kee eegasii kennaa jiraatti. Nyaata dhugaatiidhaan eegasii miidhaa hin jirre habibtii tiyyaa al tokko al 2 eegasii ka dawwaltu ta'e ima obsiiti waggattii takkatti tan ta'e fixadhu yoo barbaadde jijjiiradhu yoo barbaadde immoo gara biyya keetii alisiin jedha ima obsisiin jedha habibtii tiyyaa. Akkasii wallaahi maaliif yeroo baay'ee jechuudha meeqa kan bilbilas dhorgatanii maatii isaatu quma hin qabne kan damoozaanis miidhaa jiran kan nyaataa dhugaatiin dararaa jiran wallaahi meeqa kamtu jira jechuudha.